Yaa'ii idilee shanaffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee ja'affaa taa'amaa jiru irratti miseensonni caffee dhimmoota nageenyaaf siyaasaa ilaalchisuun yaadaaf gaaffii qaban dhiyeessaniiru. Gaaffii isaaniinis hojiin nageenya waaraa mirkaneessuuf eegalame cimee itti fufuu qabaa jedhan. Ammoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti hojiin yeroo ammaa hojjetamaa jiruuf tarkaanfii boonsaa fudhatame. Abaaboo shaneef finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa godinicha keessatti rakkoo adda addaa uumaa tureera. Mata bal'aa buqqiseera, qabeenya uummataa barbadeesseera, lubbuu namaa bal'aa dilee jira. Kana gidduu galeessa godhachuutiin gama uummataa gama caasaatiinis hojiin hojjetame tibban ammoo tarkaanfii boonsaa ta'e fudhatameef uummanni gammachuu guddaa qaba. Hawaasa kana kallattii adda addaatiin akkamitti boqochiisuudhaaf karoorfamee jira? Mootummaan maal qabatee jira? Godini Qellem Wallaggaa rakkoo nageenya hamaa kana keessaa yoom ba'a? Yoom isaa haara galfataa kan jedhu gaaffii uummata keenyaati jechuudha. Uummati kallattii adda addaatiin ganda jiru hundumaa keessatti rakkoo nageenyaatiin miidhamaa waan jiruuf kanaaf furmaati isaa yoomitti kennamaa kan jedhu gaaffii hawaasa keenyaa waan ta'eef akkaataa kanatti yoo hubatame gaariidha kan jedhu qabna. Keessaayyuu bakkeewwan naannolee ollaa waldaan geessanitti miidhaa finxaaleeyyiin uummata irraan gahaa jiran xiyyeeffannoo olaanaa akka barbaadus gaafataniiru. Finxaaleeyyiiwwan wal qabate guyyaa guyyaadhaan hawaasni keenya keessumattuu aanoleewwan 10 naannoo 3tiin daangeffamanii kan jiran jechuudha. Hawaasni keenya guyyaa guyyaadhaan butamuun maallaqa gaafachuun maallaqa kennameetillee hawaasni keenya bakka itti ajjeefamaa jiru kan jiru ta'uu isaati. Kana dura aanoleewwan 5 keessatti rakkoon nageenya hammaataa kan ture amma aanoleewwan hunda keessatti babal'achuu danda'amee jira waan ta'eef ani toora kanarratti hojiin akka mootummaatitti hojjetamaa jiru xiyyeeffannoon toora kanarratti kennamaa jiru waan gaarii ta'e kunoo itti cimee itti fufee gaarii ta'a waan jedhu sanaadha kanan kaasu. Oromiyaa uummata keenya Wallaggaatii wal qabatee naannoo sanitti humni faannoo rakkoo uumaa akka jiru ifattis faannoo Hizbaawii Hayil jedhamee waraana akka labsaa jiru beekama. Inni kun shororkeessummaa maaf hin labse akka dhiibbaan geggeeffame shororkeessaan itti murtaa'ee isaanis tarkaanfiin fudhatamuu danda'u maaf hin godhamne. Yaadaaf gaaffii miseensota caffee irraa dhiyaataniif deebii kan kennan sadarkaa pireezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaasteraa qaaf nageenyaa koomishinar Kaffaaloo Tafarraa nageenya waaraa naannichatti mirkaneessuuf tattaaffii mootummaaf tumsa uummataatiin hojiilee hedduun hojjetamaa turanii ammas hojjetamaa jiru jedhan. Nageenya naannichaa mirkaneessuuf dandeettii raawwachiisummaa caasaa nageenyaa cimsuu, ijaarama isaa sirreessuu, qindoomina qaamolee nageenyaa cimsuu fi qaamolee dhimmi ilaallatu hirmaachisuu wal qabatees hojiileen gaariin hojjetamaniiru jedhan. Kanaanis bu'aan argame baay'ee guddaadha. Jalqabbiin jiru gaariidha. Garuummoo ammas rakkoon hin jira. Kan xiyyeeffannoo addaatiin bara dhufus irratti hojjennee rakkoon kun akka hir'achaa deemu gochuudhaaf carraaqqii gochuu qabnu hunda hin goonaa. Rakkoolee daangaa wal qabatan tartiibaan furuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira kan jedhan koomishinar Kaffaaloon piroojeektoonni misoomaa hojjetaman akka hin danqamneef dirqama keenya ni baanas jedhan. Nageenya hojii piroojeektii eegsisuudhaan piroojeektiin odoo hin danqamin hojjetamanii rakkoo hawaasa keenyaa akka hiikuu danda'aniif waan gochuu dandeenyu hunda goonee milkaa'inaan piroojeektoonni akka deeman gochuudhaaf yaalii hin goonaa. Qaamolee hidhatanii socho'an waliin wal qabatee rakkoolee mudatan karaa nagaan furuuf mootummaan kutannoo qabaachuus koomishinar Kaffaaloon himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa fi caffeetti bakka bu'aan mootummaa obbo Fiqaaduu Tasammaa uummanni Oromoo duudhaa mariin rakkoo furuu qaba. Rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru karaa nagaan akka hiikamuuf uummanni dhiibbaa taasisuu qaba jedhan. Seenaa keenya keessatti wanni inni uumee darbu barree guyyaa guyyaadhaan gatiin inni kaffallu salphaa akka hin taane barree dhiibbaa karaa hundaanuu taasisuudhaan gama nagaatti akka dhufu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Mootummaan ammas borus fuula durattis gama nageenyatiin dhimma kana hiikuudhaaf nagaadhaan tasgabbiidhaan taa'ee hiikuudhaaf marabbaadhaan hiikuudhaaf fedhii guddaa akka qabu caffeen kun hubachuu danda'u ture jira ta'een amanaa. Tokkummaa Oromoo cimsuufis hojjetamaa akka jiru obbo Fiqaaduun himaniiru. Hundumtuu Oromoon tokko ta'ee keessumattuu abbummaadhaan Booranni, Gujiin, Arsiin achi jiru tokko ta'ee kan ittiin misoomsu tokkummaa isaa jabeessee aadaa isaa kan ittiin babal'ifatu misooma dhufumoo kan irraa fayyadamu ta'a jechuudha. Godinichi godina Oromooti. Godinichi hundumtuu itti abboomee badhaadhina ittiin fiduudhaaf gamtoomee kan itti deemu malee tokko tokko kan ittiin dhiibu tokkorraa fudhatamee tokkotti kan kenname akka hin taane miseensi caffee kun hubachuu danda'u ture jiraata.